galee walii ta'ee wal gargaaree bakka dogoggoretti itti himaa hindidaa hudduu keessa ol dhiite qajeelchee oofaa jechuudha. Qajeeleera amma Neymar amma obboleessa keenya hin jaalan. Anamma Abduuses Neymaaris akka mataa kiyyaatitti anamma ijoollee Arsiiti fakkeenya. Garuu mootuu jara kanaan irra saahiba mana jara dhaqa. Haga islamaaf mallaqa kijibaan isinirraa guurachuu Facebook kanarraa iyyan kana wallahi guyyaa sadi dura halkan sa'a jahatti mana isaanii ture. Kun Abduusen as jala na daawwataa ture jira na daawwataa jira. Wallahi billahi jechuudha. Guyyaa sadi dura halkan sa'a jahatti mana isaanii ture. Sinigalee kijibaan taaneen akka maqaan nu badun barbaannu. Namni Arsii ta'eetiin waan Neymar jimmateef Neymar hin tume hin jiru. Shaqaaloche kijibanii birrii isinirraa guurataa jiranii baqataadha akka baqataatitti obboleessa keessanii gargaara. Neymar xilaatan qabu. Xilaatan qabu. Xilaata Neymar irraa ajjeefnaa Abduusen xilaata Neymarii Asliin xilaata Neymarii Maareen xilaata Neymarii yoo jette mucaan xilaatan qabu birrii isaa guurtu san xilaata isaatiin ajjeesuuf guurtu san kaarotaan bitadhu hudduu keetitti uftumiisiin jedha shaqaalan. Sinigalee sirriitti understand gootanii kana Neymar hin qabu xilaata dhume dogoggoraan namichi Abiyyii kana deeggaraa ture dhiiseera kalaas fira Oromoo hundaatti kana booda fira Jimmaati fira Arsiiti fira Harargeeti fira Wallaggaati fira Wallooti fira Booranaati kenna isin caalaa nu miidhanu baqataan tokko asitti yoo miidhame isin caalaa nu miidha yoo waan gaarii ta'e bakka gaarii gahe isin caalaa nu fayyadanu ti waan beeynu finu baqattoota as keessaa deeman hin beeyna tiisee re'ee namni gabaatu hin jiru. Neymar osoo biyya kana keessaa biyya biraa deeme yookiin baqataa Kaayiroo kana jiruu fi bal'oo hojii dabarse kanneenuma yaadata malee isin hin yaadatu tiisoche. Maal usteediniin kaarota kee bitattee ofitti tumtu maal akkati baqataa maa wallolchiifta mana madaam keessa teessee bakka re'ee kushaa hunda kana Neymar kana gurbaan moo kaleessa asi Faransaay kana bilillee fi Abduusee arrabsu eenyu Jaafar kana nadiba wallahi nadiba an Jaafar kana duraan osoo biyyi kun guutuun itti gargale waan xuunchaa uwwisanii ofirraa deebisu natti fakkaata akka lakkaa ta'uyyoo propaganda nala sibiil xiginnaantu maa akka kijibdin na dhibaane yoo ta'u ya maaluma isinii godha kijibni arbannaa taachu shame on you inuu kalee akka nama afaan qabu as bahee jimma biyya jaalalaatti jimma biyya gootatti bilillee fi Abduusetu gandummaa ijoollee kenna barsiise no akkasiin yaa jaafu xuunchaa kee argine dha machem namni goommana nyaatee xuunchaa baase onneen zeeroodha isinii galee isinitti himaan ijoollee kenna amma ijoollee hedduutu akka Jaafartanitti xuunchaa baasuuf goommana nyaataa jira goommanni raammoositti ta'e onneessi keessaa nyaata isinii galee namni goommana nyaatu xuunchaa zeeroodha gurbaan goommana kana akka harreetitti dhaabatee nyaatee ani by the way nama akka Jaafar nyaatu nagar Oromoo minaamin jettanii bulguu ta'uun oolu namichi akkuma goommana nyaatu san seeya garuu isaa ana malee namni jiru rabbii gaditti ana mootii jedhu san ijoolleen surree irraa baaftee hudduu keessa gararte jechuu Faransaay maal waan ta'eef waan bilxiginnaa ta'eef jechuudha xuunchaa feete qabaadhu birrii feete qabaadhu humna feete qabaadhu dhugatu mooya waan ta'eef Jaafar garafan dhugaan hin mootii waan ta'eef Jaafar surree irraa baasanii Faransaaytti hudduu keessa garafan jechuudha hin mootii dhugaan isinii galee ummanni warri biyyaa dhumaa jiruuf booyu kun warra biyyaati warri sagalee ta'u kun bakka geetti wanni booyatuufi waan dhugaa qabuufi dhugaa qabne taanaan bakka fedhe jabaa feete mooyatta fakkeenya fudhaa nageessoo odaa duubetiif ka abbuttaa fudha dhalattu meemi maaliif mucayyoon sun waan dhugaa qabduufi ummata bulguu dhiira bakka sadi teettee foon ilmaan Oromoo nyaattu quba itti suuxe qubaan akkasitti goote jechuudha qubaan isinii galee akka shaqaalaan mana madaam kaarotaan gootu kanatti qubaan hudduu jala keessa goote isinii galee sanuu nageessa fa'aa waan isin gaddisiisu caamman irraa dhumeera argitanii caammaan qabu bar namni osoo homa gaarii mana gaarii fudhatee uffata gaarii bitatee konkolaataa gaarii fudhatee jiruu gaarii jiraatee saba ofii gurgurate
jiruu gaarii zana jedhee jiraate saba ofii osoo gurgurate no way nama aarsu warri tortoraan kunni warri akka nageessoo odaa duube warri akka ka'abuttaa kuni gara shiroo jechuun bismillah wallahi shiroo warri shiroo jettanii saba keessan gurguratanii ani sadaqaa yoo kiisaa dhabe kadhee shiroo isinii bita please gara saba keessanii deebi gurbattii ka'abuttaa jedhanii tanafaa sirritti beeka eenyuun caalaa beeka jechuudha wallahi namicha gowwaa dhalaani sodaatami jenna ka'abuttaa amma yeroo intaloon kaleessa akkasitti haadhatee sali jettuun san uf keessatti udaanuu ka'e saahibaan sirritti beeka gaafa anaan saahibaa san shamarran kaayiroo tana bakka sargiititti yoo liivii dabarsan arge bilbila bar lakkoofsa isii fudhachuuf doolaara 200 erga gowwaa wallaahi suma dhugaa isinitti maara waan namaa wajji namni gisee saahibummaa si godhe dubbachuun hin ta'u garuu dirqama si dubbachiisa ani gisee amma sargii kaayiroo kana wanni yeroo laayivii waraabu dhalaa dabba irratti qabuufi namichi horiidha beeytani horii kana re'een deema re'een argitee re'een tama bira ga'ee jedhame akkasi hordofaa jechuun ka'abuttaa kun jechuun gisee ani bakka sargii kanatti dabba irratti qabe yoo sargiin addaan gale hin bilbila rabbi ta'udduu guddaa san jedha magaala san diimtuu san sagalee mana dhageessisa ani koo sargii dhaqe malee wajjin galu shamarran kan eessaa fuudhee sagalee dhageessisa eessa kiyyaa fuudhee sagalee dhageessisa mee diimtuu san sagalee na dhageessisa jedha sanuu bara haykofaleedha takkatti qufu jaartii qaba ilmaan sadii qaba kore tereellaa keessa oola guyyaa ka oofu tereellaa keessaan bu'u tereellaa keessatti udaan feestaalaan achitti fannifataa jechuudha waliin haasaa turre yeroo baay'ee wal affeeraa turre argitani makiinaa guddaa kana oofa tereellaa kana oofa jechuudha tereellaan kun baatii lama karaa deeman mana hin galu achuma keessa rafa achuma keessa oola gabbayee achi shiroo wayii nyaatee deebi'ee karaa waan deemu biyya faranjiiti karaa gubbatti akka Itoophiyaa san achi gortee lagatti udaanuu minaamin hin jiru biyya faranjii waan jiruuf achumatti feestaala keessatti udaanee ufaafatti gabbiinatti fannisaa jechuudha gowwaa akkanaa kanatu argitanii gowwaa akkanaa kanatu dhugaa Oromoo awwaalee maaliif yoo huguri maan rabbiin uf biratti udaanuu asuma udaan kiyya bira rafuu makiina bakka keessa oolee buluu kanarraa na baas jedheetiniin dhugaa Oromoo gurgurataa jechuudha baxaan mi'aasaajini wallahi isuma dhugaa isinitti himaa jira anarran beeytan intalli dhalaa gisee isiin haadhatee sali jettee quba akkanitti goote hin agarre surree maaliif waan sodaatuu ta'eef udaan qabachuu hin danda'u dafee akkana godhate surratti fiige nageesson gurraacha miti akka mucayyoon dambalixu akkatti ilaalee afaan itti bane bulguun amma nageessoo dhiirruu hin dheessa dubartiin nageesson afaan itti garagara muti jedhu maaliif bulguu fakkaata inni uuman isaa goorillaa argitanii bulguu fakkaata nageesson bulgumaayyuu maallaqa kaafaa'oo kuma meeqa nyaateetiniin warra kaafaa'oo keessaa ari'ame warri kaafaa'oo ari'e kaafaa'oon hattuun jaalatu hattuuf gantuu uf keessaa ari'e soo inni itti garagalee fuula ofii kanatti tamaammanee gogaa bineensaa uffatee jiraami goorillaa fakkaata itti jedhe yeroo inni afaan itti achi garagale isiin gara ka'aaf garagalte jechuun malaaxicha kanatti malaaxichi muddamee nageessoon bifa ofiitiin ofirraa ari'e jedhee dafeetiniin uf keessatti alba'ee akka albaatiin uteenan balleessine surree qabataa fiigaa bahee jechuudha isini galee kana jechuun maal jechuudha intalli sun sabaaf quuqamti Oromoof quuqamti waan taateef bulguulee kanniin moote jechuudha intalli dhalaa takkittiin argitee shiroo hanqiftee Minnesota keessa ariite kun amma goowwandimii naa banaa jedha goowwandimii hin saamamne bar obboleessu goowwandimii maal sii banan qabsoo kamirratti ina akka dhalaaleen biyya arabaa jiru ta'a biyyi deeggartu tun maallaqa gadi qabanne beekaa amma bilillee faa takkitti asandaaboo fa'arraa birrii guurachuuf goowwandimii namaa banuun beeytan isulaa jiru ijoolleen badhaadhina hoolotii biyya arabaa gowwaa kaniin argate dhaqii ergiif kun Ameerikaa ta'ee goowwandimii si kadhataa jira moo haa taayyeen argee waa si erguuf kuna dhaqa laala poosti godhe eeda hin tumamne goowwandimii nu ergaa
alaan si tumte alaan hudduu kee keessa qubaansi waraanteef goobandinii kadhatta yaa wasaq sare bara akkam keessa jirra jedha bara intalli dubartii takka qubaan hudduu keessa yoo nama waraantellee bara goobandinii kadhatan keessa genne bara yoo intalli durbaa takka qubaan hudduu nama waraante goobandinii kadhatan keessa jirra noola garaara poostiisa mallaqa kadhataa jira jechuudha yalla afarti balaalla baalage sunu hinjiru dhuguma rabbiiti so akkasitti hubadha warri yeroo namni tumame akka waan ganda ebaluu ta'eef tumametti hubata lakki ka tumamu waan bilxiginnaa ta'e qofa bilxiginnaan bakka kamittuu tumamuu qabdi mataa keessa haga isiin sirrooftutti diina oromooti bakka fedhatti haa dhalatu namni abiyyiin deeggaru diina oromooti bakka fedhatti haa dhalatu tumamuu qaba mataa isaa keessa tumamuu qaba tuma sini gale ana isiniin jedhe nama abiyyiin deeggaru cafaquudha mataa isaa keessa afaan isaa hudduu godhee haa ta'u bakka fedhatti haa dhalatu artitti dhalate obboleessi kiyyaan yoo kaayiroo kana jiraate abbichuu koo jedhe hudduu isaa keessa ol dhiite albee garatti darba dhugaa isinitti himaa jira obboleessi kiyya turuun na bira taa'ee yoo inni abbichuu koo jedhe garaa isaa addaan tarsaasa abbichuu isaa fannisan wallaahi isuma dhugaa isinitti himaa dhuguma isinitti himaa obboleessi kiyya turuun yoo inni na bira taa'ee abbichuu koo jedhe garaa isaa addaan dhoosa albee sini gale because abiyyi diina oromooti namni abiyyiin deeggaruulee diina oromooti akkasitti hubadha bakka fedhatti maan dhalan gandaa fi maaree dhiisatti obboleessa yoo ta'e sini galee akkasitti hubachuu qabda mucayyoon kaleessa galgala nageessa odaa duubatiif ka aabbuttaa uf keessa albaasifte sun loqonni isii ijoollee harargeeti dullachi sun hararge ka aabbuttaa hararge gantummaan jedhamu kun oromoo qulqulluu fi gantoota yeroo gantoota uf keessaa cafaqanii yaatan tumanii bakka fedhatti haa dhalatu obboleessa kee maan ta'in nama abiyyiin deeggaru hudduu isaa keessa wawwaraanu garaa isaa keessa zaaset akkasitti hubadha gaafa inni abiyyiin deeggaruu dhiise fira kenna isini galee kanuma isiniin jenna yeroo gaarii qabaadha isinitti baay'iseera waddaachawaa